faayinaalii bara sanaa fixaniif dafii galii birrii 50 amma naqamteetti immoo birrii 140 kontiraataa fudhanneera. Konkolaataan nu fuudhee ba'e halkan nu fuudhee ba'e gaafa naqamtee keenyu ganama bara isaatii 12 ture. Buufata konkolaataa naqamtee keessatti maallaqa qarshii 10 qofaa qabadheen dhaabattee hiyyummaa koo buufata konkolaataa naqamtee keessatti facaasee beeku. Hiriyaan koo yeroo sana kan na wajjin baratu Gazzaanyi kan jedhamu carraa kana isa galateeffachuun barbaade. Gazzaanyi kottu jingallaa hidhee na gaafate. Jingalloo hidheen didee achi keessaanii mimmaa kun kalee himadhuun ture. Obbolee isaa Daanyee kan jedhamu dhufee rakkoo koo inni ibseeraa fi hamma gimbiitti gati geejjibaanaa kaffalee hanga qe'eetti illee manaatti illee kan naa ga'u gati geejjibaanaa kaffalee carraa kanaanaan waggaa tokkoffaa koo manatti gate. Gaafa ol deebi'u gaalli itti ol deebi'u nan kadhadha namoota. Yuunivarsiitii guyyaa akkasiin deema. Gaafa akkasiin deema. Edeen irra deemee gaafa. Kan tole naa kenna. Kan tole immoo kottu siin kenna jedhee na waamee faana galaa bada. Wantoonni baay'een qunnamu. Na abdachiisee tiraanspoortii kee geejjiba kee miilanaanatu si danda'a jedhee faana mee galaa bade jira. Haala akkasiitiin baradhee waggaa lammaffaa nan deebi'ee. Gaafa waggaa lammaffaa deebi'u jireenyi baay'ee natti ulfaata. Baay'ee natti ulfaata. Laalee gobarnanii waggaa tokkoffaa waggaa lammaffaa sochaala mitiire. Ministeerri tokkoffaa fi ministeerri lammaffaa iyyuu baay'ee sochaala yuunivarsiitii. Baay'ee manatti cimee. Waan itti barruulee ittiin koppii godhadhu hin qabu. Barattoonni warri kaan kompiitara qabu. Kompiitaraan sooftii koppii fudhatu. Ani kompiitara miti kilaashii illee hin qabu. Waan ittiin fudhadhu tokko ishee hin qabu. Isa booda guyyaa tokko faayinaalii fudhannate. Ministeera lammaffaa isa dhumaa. Ormaanii faayinaalaa fi dhiyaanne suni akka jirutti handaawutii irraa ba'e. Ani handaawutii koppii hin baane siin jedheera. Waan ittiin koppii godhadhu siin qabu. Barattoonni harka handaawutii ergifadhee fa'aa halkanan dubbisa jedhee guyyaa yeroo ta'e isaa tokko fa'aa rafu waan ta'e dhaga'ee dhufeenii handaawutii harkaa butatanii sokkuu faayinaa isaa gaafa qormaatatti dhiyaadhu qormaanni akka yerootti handaawutii irraa ba'ee wanti kun handaawutii koppii godhannee akkamitti deebisu. Achuma san taa'u harmee koodhaa yeroon elementarii barattu mooraa barnoota kosa gurraacha lataa sana seentee barattuutu haariinchitu akka tiisitaatiin inni itti fuudhate ba'e. Harmee koo ishee sanaaf ani hin ta'u waan jedhu biraa kan ta'u akka kanatti qaqqabuu hin ta'u jedhee abdii kutachuu irraan kan ka'e qormaata waraqaa isaa achumatti dhiiseen hingeebee koo irraa of sharbutu. Isa booda barsiisaan tokko barsiisaa kibbaadha fiigee dhufee na qabe. Jiraachuun godheedhuma fiigee barataan hundinuu qormaata dhiisee na duukaa qajeele basaasa bii dhukaasanii narratti dhukaasanii na qaban. Isa booda fikireeshiniidhaan mana qorichaan galee guyyaa 3 ciisee bulchiinsi hoogganaan barumsaa keenyaa yeroo sana Dooktar Mokonnon jedhamu seenaa koo dugda duubaa baagiraawundii koo qorachuutti kaa'anii na fuudhanii magaalaa ba'anii Iluu Giriinii kan jedhamu na fuudhanii na geessanii tiriitii na godhanii jabaadhu kana booda natu si bira jira waan tokko hin sodaatin barnoonni kee hundinuu siisirra jechuudhaan na abdachiisanii waggaa 3ffaa gaafan baradhu waggaatti ishee 500 kaffalamte yuunivarsiitii irra jirtu sana carraa sana keessan galee sanaan hanga gabaachaa dhufe yuunivarsiitii waggaa 5 baradhe keessatti waan si dhufu gaafaan maallaqa argadhe malee namni guyyaa tokko naagachaa hin jiru. Miti gaariidha. Amma yeroo lammaffaa koo fajjiisuuf yaalii gootee jechuudha yuunivarsiitiitti. Ayyee. Sababa qormaata hundaa'otii waan irraa dubbiftuu dhabdee ijoollee irraa koo dubbiftuu of fajjiisuuf kaatee yeroo lammaffaa. Ayyee sirriidhuma. Ilaali wantoonni gaafa sitti dukkanaa'anii baay'ee nasitti ulfaatu. Wanta qabatte tokko fuula kee duratti nan ga'a waan jette tokko immoo jira. Waan sana haalonni si danqan gaafa sitti dhufanii kan sitti dhiyaatu du'a qofaata. Wantoonni ati abdatte sun gaafa sirraa hiiqanii du'atu sitti dhiyaata. Carraa kanaan wanta siif ibsuu barbaadu haalonni akka du'aaf mijatan jireenyaaf utuu hin mijatu ta'eeti namoota baay'eetu guddate addunyaa irratti iddoo guddaa gaafa. Du'aaf baay'ee mijattuudha addunyaan kun. Jireenyaaf garuu baay'ee ulfaaftudha. Sitti meera. Karaan barruulee koppii godhadhu maallaqa ittiin godhadhu hin qabu siin jedheera. Mooraa keessatti waa'een barruulee haafu mooraa keessatti saamunaa mana ittiin miiccadhu ittiin miiqadhu illee dhabee bakka ijoollee itti uffata miiccatan beekamteere mooraa keessa caccabaa saamunaa achiin walitti qabadha.
Caccabaa saamunaa sana walitti qabadhee dhanna koos uffanni koos xuraa'us isaa hin miicadhaa yoo dhabe immoo akkasumatti uffata koos miicaa akkasumatti dhanna koos saamunaa malee jechuudha hanga kanatti dabarseera. Hedduu nama gaddisiisa dhaggeeffattoota keenyaas nu hordofaa jirtoleen abdii qabaa mee erga eebbifamtee booda kaayyoo jalqabaa qabatteef sana armee kee qaqqabuu dandeessetta? Egaa waan baay'ee miira fokkuudha. Qaqqabadheeras hin qaqqabadhisiifuu hin danda'u. Akka carraatee ardees doo gaafa eebbifamee kennu bilbilaan geessitu. Mucaan kee eebbifamee galaas immoo dhageesseetti. Sanaan baay'ee gammadaa turte. Amma wanti natti dhaga'amu keessaa baay'eema. Egaa yuunivarsiitii guyyaa nan galeetti hin galte yookaan teempootu si duraa tura yookaan kileeraansiitu si duraa tura. Guyyaan nan gala jedheetti beellameetti hin danda'e. Guyyaan nan gala jedheetti beellame sana yeroo inni karaatti baatee na egaa akka natti himee. Ofti miirri kun nama rikkubsa garuu seenaa darbeera. Yaa har'aatti keessa dabarteetta. Kan kaleessa darbeen gadduu sun dame jechuun abdii jiru laallee hedduu dirqama waan nu godhee hin jiru. Seenaan addunyaa kana hedduu isaa beeksisa. Kanaaf akka ta'e yaadameen si ga'a. Egaa saboo daneen galee waafan galee facaasaa ta'e armee kun deebitee iyyuu malees akka hin galee waan hin jarjaruuf aduu mana hin keenya beeksisa kana galmaa of hin deemu. Yeroo isaas yeroo rakkisaa furee bara 2008dha. 2009 bara Hagajjii agayyaatti beeksisa baay'een galmaa'ee ture. Ayyaan waggaa waan ol ilaallatuun harmeen kun ammas yoo mana jiraatte tarii ishee wajjin barana nan qabate jedheetan gara manaatti deebi'e. Gaafan deebi'u akka carraa ta'ee harmeen koo yeroo deebi'u mana hin jirtu. Baay'een gadde osoo galee mana qabu. Haa ta'uti ituma achi jiru eessumaa koo obboleessa ishee dhukkuba. Eessumaa koo sin wallaanuudhaaf gara magaalaa Gimbiitti geessine. Hospitaala Gimbiitti osoo eessumaa koo sana wallaansaa jiru abjuu kooti geetta. Abjuu kooti naaf miidhagdu. Abjuun koo inni dogoggora. Akkuma nafjoodhe sanatti taa'uu baay'ee. Abjuu koo sanaan adaadaa kottanu. Hidhi abjuu kootiin shumateetu du'aa jedhame. Baay'ee itti tole. Ijoollee wajjin waan jirtuuf tarii egaa manatti galtee namni beeku waan hin jirreef baay'ee itti tolee tura. Deebi jedhu naaf deebisu. Adaadaan koo jechuudha. Dhuguma sammuu guyyaa gaafa sanaa galgala manatti galteessi isheen. Itti eessumaa koo wallaanaa jiru. Eessumaan koo achi mana wallaansaa sanaa godhee hararaa TV deemuudhaan itti wooyya'ee akkuma naaf Itoophiyaa ture sana harmeen koo itti jedhee torbee lamaatti haala gaddisiisaadha. Kan hin qaqqabadhee rasin qaqqabanne siin jedhee figaa sana ture harmeen koo addunyaa kanaaf waa godaan. Waaqni uummata bal'aa Rasul berkamba. Addunyaa kana kan jirutti hundi kan Dino ma gaddisiisa. Sana booda gaamtonni qaboomti nuna kaarcaani. Eegduun eebbifameera isin hundumtuu isheedhaaf abaarsa ta'e. Har'a gaafa yaadatanii harmeen koo waan gadditee qabdii nan ture laata. Lafeen qaqqabachuu dadhabee laata. Waan jedhu Faatumatti dhaga'ama. Kanaaf. Hedduu nama gaddisiisa dhaggeeffattoota keenya seenaan jireenya barreessaa kitaabaa Mitikkuu Biraanuu
wantoonni inni keessa darbe hedduun ulfaataa fi kan darbuuf illee namatti ulfaatu waan ta'eef asumarraa hubachuu hin dandeenya. Haa ta'u kana keessa darbitee kitaaba barreessuutti odeeffannoo qaba. Kitaabi kee jalqabaa sun maal jedha ture inni durbeessu? Dhugaa keedha. Kitaaba tokko kitaaba mormaa Kiristoos Bararumaa jettee 2010 barreessee eebbisiise. Kitaabni sun kitaaba xiqqoodhallee kan maxxanfamte. Kitaaba 500 duwwaadha kan hin maxxanse yeroo sanaan gabaa irratti baasee yeroo sana harkaa dhumte kitaabatti kadhannaa addunyaa barreessaa keessa seena. Gaariidha. Ammas kitaaba biraa akka barreessitu kitaaba mata dureessaa gatii kaayoo jedhu akka barreessitee odeeffadheen jiru. Hagam dhugaadha kitaaba sana barreessuun jiru? Dhugaa keeti. Wantoonni hin dabarsee sila dubbadhe suni anaa fi kaayyoodhaaf kaayyoo sanaaf immoo gatii kaffaleera. Gatii kaffale sun immoo kaayyoo sana naaf dhugoomsuun mala. Sana hundumaa irratti xiyyeeffadhee wantoota hin dabarse seenaa dhugaa sana irratti xiyyeeffadhee kitaaba gatii kaayyoo jedhu barreessee yeroo ammaa kana of harkaatti qabadhee san jiru. Mee kitaabi sun maalirra ga'ee qabiyyeen kitaaba sanaa maal fa'aa ture? Adda tokko irraa nu himtu? Kitaaba sana egaa barreessee gulaalchisee hanga golgaasaa wixinee golgaa hojjechiisutti illee xumuruudha. Hayyoota Oromoon qabdu jedhamu eebbisaa Baayisaa fa'aa kanaan gulaalchisee hanga biiroo aadaaf turizimii sabbataarraa hanga biiroo aadaaf turizimii Oromiyaatti kitaaba gulaalamee jaallatamummaa guddaa argateedha. Hamma barreeffamni isaa hundinuu xumurameen harka jira. Gara qabiyyee isaatti yoon seene kitaabni suni namni tokko kaayyoodhuma qabaatee illee kufuu danda'a. Namni tokko immoo kufee kan jedhamu waan kaayyoo dhabee qofaa miti. Gatii kaayyoo isaa isa gaafatu sanaa yoo hin baaf ta'ee kufuu akka danda'u fa'aa agarsiisa. Namumti immoo kufeera jedhamu sun yoo gatii kaayyoon isaa isa gaafatu sana baase akkaataa inni itti milkaa'uu danda'u itti agarsiisaa jechuudha. Gaariidha. Kitaabi sun maxxanfamuuf maaltu hafee jira wayis maxxanfamee jira? Amma maalirra jira xumurri isaa jechuudha? Dhugaa dubbachuuf kitaabni sun hanga ammaatti softi koppiidhaan kan inni akka jiru maxxanfamu jechuudha. Maxxanfamuudhaaf wanti na rakkise hanqina maallaqaati. Hanga ammaa kanatti maxxansuuf yaalus waan ittiin maxxansuu danda'u maallaqa waan hin qabaanne hin maxxanfameen haftetti jechuudha. Gaariidha. Kitaabi eebbisaa Baayisaa fa'aan gulaalamee kun akka maxxanfamne ittiin teessa namoota dhuunfaadhaan wayin dhaabbata dhuunfaadhaan ispoonsera gaafatteetta? Dhaabbatee yoo tokko gaafadheen ture. Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa akka gulaalaniin bara 2013 keessa dhaabbilee baankota garaagaraatti naa barreessanii turanii baankonni sun hin cina dhaabbachuudhaaf eeyyamoo hin taane inni namoota dhuunfaa ofii koo deemee haasofsiise qaba. Namoonni dhuunfaa sunis eeyyamoo naaf hin taane sanarraa kan ka'e hanga ammaa kanatti kitaabni kun softi koppii irraa daraa haardi koshiitti jijjiiramuu dadhabdeetti jechuudha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa kitaabi lammaffaan gatii kaayyoo jedhu barreessaa kitaabaa Mitikkuu Biraanuutiin barreeffame sababa maallaqaatiin maxxanfamuu dhabee akka jiru innis afaan isaarraa dhageenyerra. Mee namni kitaaba kana akkati maxxansituuf namoonni akkas cina dhaabbatan maal gaafattame dhaggeeffattoota keenyaa? Egaa namoota natti dhiyaataniif natti hin dhiyaatne hanga ammaatti gargaarsa keessaniin amma yoonaa ga'eera. Ammas kan isin gaafadhu yoo jiraate qarshii 10 illee haa ta'u keessa koo kan dhufe kan haadha koo ishee boqottee kan bakka dhaabbatu kitaaba koo gatii kaayyoo kana seenaa haadha kooti kana kan ittiin beessuuf kan ittiin mul'isu siidaa haadha kooti kana kan ittiin dhaabee fuula dubbistoota Oromoo dura dhaabu waan ta'eef hanga dandeessan akkasin na bira dhaabbattan hin barbaada. Jirbeen wal gargaartee arba'iiti jedhama litire. Wanti isaaniif xiqqoo anaaf guddaadha. Wanti isaanii tuffachaa hin malu jedhanii naaf hitatanii walirra buutee anaaf waan guddaa waan naa taatuuf akka isaan maallaqaan na deeggaraniin gaafadhaa. Achumaan garaan koo akka boqotu kitaabattii kana akka haadha kootittan ilaala'anii kitaaba kanarraa immoo seenaa kanaan immoo namoonni akka isaan baratan akka isaan ittiin jijjiiramanii nan dhaamaa. Kana qofaa miti namoonni seenaadhaan wal fakkaatoo qaban hamma jiran namoota akkasiitiif illee eeggannoon akka godhamu
nan jajjabeessaa namoota rakkoo akkasii haadha koo fakkaatan qabanii ofitti qabnee akka jajjabeessinu akka wallaannu akka gargaarru jedha. Kan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa seenaa barsiisaa fi seenaa ulfaataa kana hundi keessan dhaggeeffattaniitu. Dabiraan naamsiin dabarsuu barbaadu yoo jiraate mucaan kun kitaaba barreessee xumurachuuf waan jiruuf namoonni humna qabdan biyya keessaa biyya alaas deeggarsa akka gootan kabajaan isin gaafachaa. Miidiyaaleen Oromoo biyya keessaa jirtanis mucaa kana iyyafachuudhaan kitaabi isaa barreeffamee xumurame kun akka maxxanfamuuf shoora keessan baadhaa. Namoonni deeggaruudhaa fi fedha qabdan lakkoofsa herreega baankii isaatii fi lakkoofsa bilbila isaatii jala kanatti isinii barreessinaa. Bilbiltanii quunnamtanii waan humna keessan biyya keessaas biyya alaas deeggaruu dandeessu. Mee miti wanti hafee jira. Wanti ani dabarfachuu barbaadu jira. Yoo jettee ergaa kee akka nu dabarsitu gara xumura sagantaa keenyatti fidaa jira waan ta'eef. Kan biraan dhaamsin dabarfachuu barbaadu ammasee tumsi keessan baay'ee na barbaachisa. Kitaaba kana maxxansee akka dubbistootaatiin ga'achuudhaa fi gargaarsa keessan na barbaachisa. Kanaan isinitti dhaammadha. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenya har'aa asumaan xumuraa yeroo biraa qophii biraa walitti deebinaa hangasitti yuutuubii Falmataa Dhugumaa sabiskiraayib gochuun tiktookii Falmataa Dhugumaa fooloo gochuun akka nu hordoftan kabajaan isin gaafachaa qophiin keenya kanarraa xumurameera nagaatti.